Tole, akkam jirtu barattoota. Haalli baruu fi barsiisuu maal fakkaata? Egaan har'a kan ilaallu gosa barnoota Ikoonomiksii kutaa 9ffaa boqonnaa 5ffaa Introduction to Production and Cost mata duree jedhu ilaallaa jechuudha. Akkuma beekamu Ikoonomiksii keessatti mata dureen kun mata duree akkaan barbaachisaa fi hedduu murteessaa ta'e waan ta'eef hamma danda'ameen isin hubachiisuuf hin yaala. Chaanaalii kana yoo isinitti tole subscribe, like fi share akka gootan kabajaadhaan isin gaafadha. Okay, student. In our today's class, we will see grade 9 economics chapter 5 introduction to production and cost. Okay. Kallattumaan inni kun keessa deebii waan ta'eef waanuma gara fuulduraatti ilaallu kan hammate waan ta'eef yeroo keenya gubuu caalaa kallattumaan gara shan qabxii tokkotti deemnee waan jiru kan ilaallu ta'a. Osoo achi hin geenne dura objektiivii yookaan kaayyoo boqonnaa kanaa erga boqonnaa kana barattanii booda maal hubattu waan jedhu ilaaluun barbaachisaadha jechuudha. Maaliidhaaf wantoota ijoo as keessatti jiran kanarra dhaabannee waa hedduu irraa hubachuu dandeenya waan ta'eef. At the end of the unit, student will able to erga mata duree kana xumurree yookaan erga boqonnaa kana xumurree wantoota armaan gadii kana addaan ni baafattu jechuudha. Inni tokkoffaan describe productivity gootu. Oomisha jechuun maal jechuu akka ta'e addaan ni baafattu. Explain the types of input and output. Input jechuun maal jechuu, output jechuun maal jechuu akka ta'e addaan ni baaftu ni ibsitu. Analyze types of cost of production. Cost of production maal akka ta'e ni bartu jechuudha. Okay. Gaafilee seensa boqonnaa kanaa itti osoo hin seeniin dura jiran deebisuudhaaf haa yaallu. Okay. Startup activity. Have you ever been engaged yourself in production activity? Meet yaada. Oomisha tokko keessatti hirmaattee beektaa jedhee nu gaafata. Production activity. Akkuma highlightititti production jechuun adeemsa namni tokko jalqabarraa ka'uun meeshaalee oomisha saniif nu barbaachisan wantoota oomishni sun akka oomishamuuf barbaachisan dabaluudhaan hanga xumuraatti deemee bu'aa isaa itti argatu jechuudha. Production jechuun fakkeenyaaf qonnaan bulaan tokko qonna isaa keessatti taatee hedduu yookaan wantoota hedduu dabarsee oomisha isaa sassaabata. Fakkeenyaaf qonnaan bulaan tokko oomisha yoo barbaade lafa qopheessuu qaba, humna namaa qopheessuu qaba, maashina waan isa ittiin dalagu qopheessuu qaba, sanyii filatamaa qopheessuu qaba, farra aramaa wantoota garaagaraa jedhee hanga dhuma sanyii san sassaabutti deemaa jechuudha. Adeemsi kun maal jedhama? Production jedhama jechuudha. Oomisha jedhama. Gabaabumatti production adeemsa namni tokko jalqabarraa ka'uudhaan meeshaalee galtee garaagaraa fayyadamuudhaan waan tokko oomishee bu'aarraa argatu oomisha jenna. Kanaafuu as keessatti hirmaattanii beektuu jedhee nu gaafata. Deebiin kenna namoonni baay'een maatii qonnaan bulaa ta'uu dandeenya waan ta'eef irra caalaan akka jedhee yaada eeyyan kan jedhu ta'a. Akkamitti kan jedhuudhaaf ammoo fakkeenyuma amma fudhanne kana kaasuun barbaachisaadha jechuudha. What make a period of production short run and long run? Fakkeenyaaf oomishni kun waqtii qaba. Oomisha period of production kan jennu waqtii oomishni sun keessa darbu irratti yeroo gabaabaa keessatti oomisha oomishnu immoo waan yeroo dheeraa keessatti oomishnu kan jedhu addaan baasuudha jechuudha. Short run jechuun
waan yeroo gabaabaa keessatti oomisha yeroo gabaabaa keessatti oomishuu dandeenyu. Long run kan ta'e ammoo kan yeroo dheeraa. Assume a wheat flour factor using different types of factor of production. Fakkeenyaaf warshaa duqeetii oomishu yookaan ammoo daakuu qamadii oomishu akka fakkeenyaatti fudhadhaa jedha. Factor of production jechuun wantoota akka galteetti itti fayyadamu. Fakkeenyaaf warshaan duqeetii dhiyeessu tokko oomishoota hedduu akka galteetti fayyadamee dhiyeessa. Akkanumaan cal jedhee daakuu oomishuu jechuudha. Adeemsa qaba. Fakkeenyaaf qamadii dheedhii san argatu qaba. Humni namaa jiraatu qaba. Maashinni ittiin oomishuun jiraatu qaba. Porosoonni as keessa darban wantoonni itti eda'aman wantoonni garaagaraa jiru jechuudha. Factor of production jennuun meeshaalee galtee akka galtee itti fayyadamnu kan humna namaa dabalatee kaapitaala dabalatee qamadii dheedhii sana dabalatee isa kana jechuun factor of production. Discuss what variable and fixed cost are incurred jedha. Isa kana ammoo variable cost jechuun maal jechuu akka ta'e fixed cost jechuun maal akka ta'u jechuu akka ta'e ofitti ilaalla. Isaan kana addaan baasii jedha. Kee konseptiin wantoonni ijoon as keessatti laallu yookaan boqonnaa kana keessa wantoonni ijoon addaan nu baafannu input inni tokkoffaan. Input jechuun ammoo galtee yookaan ammoo wantoota akka galteetti itti fayyadamnu oomisha tokko oomishuudhaaf wanta nuti itti daballu san waan dirqama ta'e fakkeenyaaf wantoota akka humna namaa, wanta akka kaapitaalaa, wantoota akka meeshaalee dheedhii isa kanaan input jedhaan. Output jechuun final goods wanta xumura irratti oomishni argannu san jechuudha. Fakkeenyaaf kaayyoon keenya daabboo oomishuu yoo ta'u ta'e inputiin kenna maali, outputiin kenna maali waan jedhu addaan baasuun barbaachisaadha. Fakkeenyaaf daabboo oomishna yoo ta'e inputiin kenna wantoota daabboodhaaf nu barbaachisan wantoota akka duqeetii, humna namaa, kaapitaala waan kana ittiin oomishu, maashina wantoonni kunniin akka inputiitti. Outputiin kenna maalidha? Daabboo sana jechuudha. Final goodii nuti argannu sanaan outputiin. Production jechuun oomisha. Processing inputii kana fuunee is the process of converting input to output. Production jechuun adeemsa namni tokko yookaan dhaabbanni tokko inputii kana fuudhee gara outputiitti jijjiiree faayidaa irraa ittiin argatu sun production jedhama. Short run jechuun waqtii oomishaa keessatti waan yeroo gabaabaa keessatti ga'u. Long run ammoo isa yeroo dheeraa san. Production function dalagaalee oomisha keessatti dalagamu. Jalqaba irraa haga xumuraatti kan jiru jechuudha. Cost jechuun baasiin nuti baafnu. Fakkeenyaaf namni daabboo oomishu tokko koostii isa gaafata. Cost jechuun wanta kanatti ittiin adeemsifnuuf kafallu san jechuudha. Kafiyyaa yookaan baasii nuti baasnu sana jechuudha. Cost jechuun humna namaatiif fakkeenyaaf kiraa namni tokko humna isii hojjeteef waan kafallutu jira. Oomisha tokko yoo binne waan meeshaa dheedhii kana bituudhaaf waan kafallu jira. Inni sun cost jedhama jechuudha. Baasii nuti baasnu san. Fixed cost. Fixed cost maal akka ta'e gara fuulduraatti ilaalla. Akka hilaayitiitti garuu cost dhaabbataa kan hin jijjiiramne. Maal akka ta'e ammoo gara fuulduraatti sirriitti adda baafnee ilaalla. Variable cost. Cost jijjiiramu. Maal akka ta'e variable cost ni ilaalla. Total cost. Cost waliigalaa fi marginal cost. Isaan kanneen gara fuulduraatti ilaalla. Garuu qabxiin ijoon boqonnaa kana keessatti ilaallu wantoota kana. Wantoota kana maalummaa isaa addaan baafne taanaan chapter 5 fi guutumatti xumurree jirra jechuudha. Okay, let's see one by one. 5.1 definition of production input and output. Isaan akka ilaalitti gubbaatti ilaalle kana tokko tokkoon ilaaluu deemnaa jechuudha. Hiikaa productionii, inputii fi outputii. Have you ever been engaged yourself in any production activity? Gaafa Muhammad asiin gubbatti nu gaafate san nu gaafataa jechuudha. Oomisha tokko keessatti yookaan adeemsa oomishni tokko ittiin oomishamu keessatti hirmaattee beektaa jedha. Oomishni kun sarvisii ta'uu danda'a, gudii ta'uu danda'a, uma kamuu haa ta'u keessatti hirmaattee beektaa jedhee nu gaafata. Kanaafuu namoonni baay'een haarawaa nu ta'a jedhee yaadu kallattii adda addaatiin waan oomishamu tokko keessatti qooda fudhanneerra jedhee yaada. Kanaafuu yes kan jedhu deebii ta'a jechuudha. Let's start definition of
production. Okay. Production is a process of transforming input into output. Oomisha jechuun adeemsa inputii tokko fuunee gara outputiitti ittiin jijjiirru jechuudha. Inputii jechuun meeshaalee dheedhii wantoota akka humna namaa ta'uu danda'a. Kana humni namaa meeshaa dheedhiidha jechuu osoo hin taane meeshaalee galtee ta'an jechuudha oomisha tokko oomishuudhaaf. Namni tokko oomisha oomishee bu'aa irraa argadha jedhee kan yaadu ta'e wantoota hedduu isa barbaachisa. Inni kun inputii jennaa jechuudha. Adeemsa namni inputiilee hedduu kana walitti dabalee piroosesii hedduu keessa dabarsee meeshaa barbaade sana ittiin dhiyeessu production jedhama jechuudha. For example, when we get wheat on a plot of land with the help of input like labor, capital and the seeds. Kana jechuun qamadii tokko oomishuu yoo barbaanne qamadii tokko lafa tokko irratti oomishuu yoo barbaanne inputiin nuti fayyadamnu akkamii fa'a jedha? Akka laborii humna namaa. Fakkeenyaaf lafa sana qotuudhaaf karaa humna namaatiin ittiin qotama. Kaapitaalatu nu barbaachisa. Qabeenyi wayii hammi wayii waan irratti baafnutu jira. Inda seed jechuun sanyii jechuudha. Seed jechuun sanyii oomisha tokko qotee bulaan tokko oomishuudhaaf wantoonni kunniin isa barbaachisaa jechuudha. Humni namaa jiraatuu qaba. Humna namaatiin qotamee facaafamee aramamee ittiin gahaa waan ta'eef kaapitaalli itti baasu jira. Baasiin wantoota kanatti inni itti ramadee ittiin argatu jira. Xaa'oodhaaf ka baasu ta'uu danda'a. Humna namaa kanaaf ka kafalu ta'uu danda'a. Wantoota kanaaf lamaffaa sanyii filatamaa iddoo san irratti inni itti facaasu sanaa jechuudha. Wantoonni kunniin inputii jedhama jechuudha. It is termed as production of wheat. Kun oomisha qamadii jedhama jechuudha. Qamadiin dhumarratti qotee bulaan sun kuntaalatti dachaasee galchisuun maal jedhama? Outputii. Inputiin isaa ammoo wantoota asii gaditti nu laalle kana ta'a jechuudha. Similarly, when enclosed meal input like labor, capital and treated are transformed into clothes. Fakkeenyaaf warshaa huccuu hodhu tokko fudhan jirbii fidee humna namaa dabalee baasii yookaan kaapitaala kana dabalee huccuu kana oomishaa jechuudha. It is called the production of clothes jedhama jechuudha. By the way, directly kitaaba keessan irraa waan ta'eef waan isin dhibu tokko illee hin qabaatu jedhee yaada. Similarly, service are also production produced in an economy. Sarvisii fi gudii fakkeenyaaf bizinesii keessatti bizinesii taayippii hedduutti addaan qoonni ilaalla. Isaan keessaa sarvisiin isa tokko. Fakkeenya sarvisii jechuun tajaajila. Waan tajaajila kenninee bu'aa wayii irraa argachuu dandeenya. Fakkeenya hoteela fudhachuu dandeenya. Tiraanspoorteeshinii fudhachuu dandeenya. Turizimii fudhachuu dandeenya. Wantoonni kunniin sarvisiidha. Maalidhaaf? Fakkeenyaaf namni tokko sarvisii wayii kennaa jennu. Konkolaataadhaan nama deddeebisaa jennu. Ati fakkeenyaaf konkolaataa isaa yaabbattee iddoo ta'e irraa buutee deemta. Inni ammoo sarvisii waan sii kenne sanaaf kifiyyaa sirraa fudhata. Ati garuu iddoo wayii geettee kifiyyaa isaa kafalta. Production sana yookaan oomisha inni sii kenne sana fudhattee galuu kan galtu ni miti. Ogummaa isaatiitti fayyadamee waan inni sii kenne sana turizimii fakkeenyaaf hin daawwatta. Dhattee ijaan laaltee wanta tokko isaaf kennita. Ogummaa fakkeenyaaf namni ogummaa wayitii yoo tajaajilu ta'e isaan akkanaa kunniin sarvisii jedhamu. Isaan kunniin illee produkshinii keessatti qooda mataa isaanii qabu jechuudha. Kana jechuun namni tokko tajaajila tokko kennuudhaaf inputii baay'ee isa gaafata. Sarvisii tokko kennuudhaaf wantoota hedduu isa gaafata waan ta'eef isa kanas akka produkshiiniitti ilaaluu dandeenya jechuudha. Production function dalagaa production keessatti maaltu dalagama? The production function indicates the maximum amounts of output that can be produced with the help of each possible combination of input. Combination of input jechuun ammoo walitti makama inputoota. Inputoonni fakkeenyaaf wantoota baay'ee fakkeenyaaf akka labirii achitti ilaallee kaapitaalii ilaallee irraa seedii wantoota garaagaraa fudhannee irraa inni kun kombinaashinoota jechuudha. Kombinaashin jechuun walitti makama inputootaatti walitti dabalamee maal nuu kenna?
production nuu kennaa jechuudha. Yookaan output nuu kennaa jechuudha. Production function is the maximum set of output that can be produced within a given set of input. Finally, wanti nuti argannu sun maalidha? Inputidha jechuudha. Finaliin yookaan adeemsa xumura irratti wanti nuti argannu or maximum goaliin output argatudha jechuudha. More importantly, it shows the relationship between various combination of inputs, that input and the maximum outputs obtained from those combinations yookaan walitti makama inputoota garaagaraa inputoota asiin olitti ilaallee kanarraa wanti nu argamu output. Kanaafuu relationship nuti various combination of input and the maximum output. Yoo fakkeenyaaf outputiin kan hin jirre ta'e production hin jiraatu hin danda'u jechuudha. Inputii yoo kan hin jirre ta'e production hin jiraatu hin danda'u jechuudha. Relationship isaan kana lamaaniitu maal nuu kenna? Production nuu kennuu danda'a jechuudha. Production hin jiraatuudhaaf outputii wayii jiraatuu qaba. Output jechuun ammoo wanta tangibility waan ta'e wayii process hedduu keessa dabarsinee waan tokko wanta nu oomishne santu production ta'a waan ta'eef. In other words, it also describes technological relationship between input and output. Walitti dhufeenya inputii fi outputii jidduu jirutu production jedhama jechuudha. Mathematically, it can be represented as quantity is equal to x, x1, x2, isaan kanneen amma x1, x2 jedhanii kan deemnu kun function of x1, x2, x3. Function sun akka combination isaaniitti itti fudhadhaa. x1 jechuun inputii tokkoffaa, inputii lammaffaa, inputii sadaffaa, hanga inputii hedduutti itti fuuf haga inni itti yookaan lakkoofsaan hamma hedduutti itti fuufee maal nuu kenna? Outputii nuu kenna jechuudha. Outputiin qixxeetaa inputii tokkoffaa ida'u, inputii lammaffaa ida'u, inputii sadaffaa jedhee outputii nuu kenna jechuudha. Where Q is the maximum output production. Innis are different types of inputs. Kunoo as biratti mirkaneeffachuu dandeenya jechuudha. X1, X2, X3, Xn hanga hedduutitti deemuu kan danda'u kun eenyuun inputii bakka bu'aa jechuudha. Inputoonni kunniin wantoota hedduutu jira. Humna namaarraa kaasee kaapitaalarraa kaasee adeemsota hedduutu jira. Inputoonni kunniin baay'eetu jira waan ta'eef isaan kana walitti daballee maal nuu kenna? Outputii nuu kenna. Outputii nuu kenna jechuun gama biraatiin production jechuudha. I think it is clear for you. If I didn't yaada. Types of input. Gosoota inputii. Inputiin maal akka ta'e asiin gubbatti ibsinee jirra. Meeshaalee galtee oomisha tokkoof nu ta'uu danda'an. Oomishni tokko akka oomishamu wantoota akkaan barbaachisoo ta'an jennee ilaallee jirra. Isaan gosa akkamii qabu kan jedhu ilaallaa jechuudha. Input are economic resource. It is not free resource. Economic resource. Economic resource fi free resource maal akka ta'e chaapteroota asiin dura darban keessatti ilaaltanii jirtu. Economic resource jechuun wanta nuti baasii wayii baafnee argannu. Wanta baasiin wayii baafnee wanti sun mallaqa wayiitiin tilmaamamee argatuu nuti dandeenyu jechuudha. Free resource jechuun ammoo naachuraaliidha. Kan namni hundinuu naachuraaliidhaan argatu san jechuudha. Input jechuun ammoo waan free resource san ta'e osoo hin taane economic resources that can be used in the production of goods and the service. Oomishaa fi tajaajila keessatti kan nuti itti fayyadamnu jechuudha. Input kan jennuun economic resources that can be used in the production of goods and the service. Oomisha keessatti kan nuti dhimma itti baanu jechuudha. Inni sun it must be economic resource ta'uu qaba jechuudha. Explain kan inni ittiin ta'uu danda'u in terms of money dhaan. Ibsamu mallaqaan waan ibsamuu danda'udha jechuudha. Input can be divided into two main groups. Inputii bakka lamatti qooduu dandeenya. Fixed and variable input inni. Fixed inputiin maali? Variable inputiin maali ka jedhu ni ilaalla.
Fixed input is one whose quantity cannot be varied during the period under consideration. Baay'inni isaa kan hin daballe. Fakkeenyaaf salphaa tokko yoo ka fudhannu ta'e, fakkeenyaaf warshaa daabboo tokko haa fudhannu. Warshaan daabboo tokko daabboo oomisha. Daabboo oomishuudhaaf wantoota hedduutu isa barbaachisa. Inputoota hedduutu isa barbaachisa. Variable inputiin illee isa barbaachisa. Fixed inputiin illee isa barbaachisa. Fakkeenyaaf inputoonni maal fa'a? Maashinii, lafa, kaapitaala, humna namaa. Wantoonni kunneen akka inputiitti fudhachuu dandeenya. Isa kamtu variableedha? Isa kamtu fixedidha ka jedhu ilaaluudhaaf wantoonni qabeenya dhaabbataa ta'an mana isaa fakkeenyaaf haa fudhannu. Maashina isaa sana haa fudhannu. Inni kunneen fixed jedhama. Isa jijjiiruudhaan quantitiin kan jijjiiramu miti jechuudha. Maashinii tokko fakkeenyaaf jijjiirtee maashina biraatiin bakka buusuun quantity isaa waan baay'isuu miti jechuudha. Waan inni oomishu sana. Kana jechuun fixed kan jennu kun fixed san jijjiiruudhaan fixediin sun kan hin jijjiiramne yookaan ammoo qabeenyi sun qabeenya dhaabbataa akka ta'e jechuudha. Fakkeenyaaf ammoo wanti akka humna namaa variableedha. Humna namaa tokko fakkeenyaaf nama 5 yoo ka oomishitu ta'e yoo ka nama 10 goonu ta'e ammoo output irratti jijjiiramatu dhufu. Fakkeenyaaf daabboo tokko warshaan tokko daabboo oomisha yoo ka ta'u ta'e daabboo inni nama 5 oomishuu fi kan nama 10 oomishu garaagarummaa qaba. Fixed irratti garuu akkasanii miti. Maashiniin inni qabu tokkocha yoo ta'e gabaabumatti inputii iddoolee gurguddoo lamatti addaan qoodne fixed inputii fi variable inputiidha. Isaan kunniin maalidha? Garaagarummaan isaanii inni guddaan oomisha oomishnu san irratti jijjiirama jiru jechuudha. Fakkeenyaaf fixediin qabeenya dhaabbataa jijjiiramuu kan hin dandeenye quantitiin isaa. Isa jijjiiruudhaanis outputiin keenya jijjiiramuu kan hin dandeenye jechuudha. Kana jechuun namni tokko maashinii tokko qaba yoo kan jennu ta'e, maashina waan tokko ittiin oomishuu tokko qaba yoo ta'e, mana tokko kireeffatee keessatti hojjeta yoo ta'e, mana san jijjiiruudhaan, maashinii san jijjiiruudhaan outputiin keenya jijjiiramuu kan hin dandeenye. Maashinichi fakkeenyaaf manni tokko kireessitee hojjetu ta'e mana sanii baatee mana biraatti illee akka kireeffatu ta'e yoo ka dura daabboo 5 ka oomishtu 5 oomishta. Fixed jechuun qabeenya dhaabbataa abbaan sun bizinesii san opereeshinii ittiin gaggeessuudhaaf dhaabe jechuudha. Oomisha daabboo oomisha yoo ta'e maashina isaa sana mana inni keessatti hojjetaa jiru sana isa kanaan fixed jedhama. Variable kan jennu ammoo kan jijjiiramu jechuudha. Variable inputiidha. Fakkeenyaaf kanneen akka kaapitaalaa, akka humna namaa, nama. Fakkeenyaaf dhaabbanni warshaa daabboo tokko daabboon dura nama 5 hojjetaa kan jiru yoo ta'e nama 10 gaafa godhe jijjiiramatu dhufu. Maaliidhaaf? Daabboon nama 5 oomishamuu fi kan nama 10 oomishamu garaagarummaa qaba waan ta'eef. Variable input jechuun isa kana. Inni jijjiiramuudhaan outputiin kennallee kafaana jijjiiramu. Variable input jedhama. Inni jijjiiramuudhaan yookaan ammoo isa jijjiiruudhaan inputiin kenna kan hin jijjiiran fixed input. Qabeenya dhaabbataa jechuudha. Cannot be varied during a period under consideration. Kan vaarii hin taane jechuudha. Qabeenyi sun qabeenyuma dhaabbataa dhaabbatichi sun qabu ka ta'e jechuudha. Building in the machinery are example of fixed input. Fakkeenyaaf maashinii fi ijaarsi yookaan gamoon inni keessatti hojjetu sun akka fixed itti ilaallaa jechuudha. An input whose quantity can be changed during the period under consideration. Isa jijjiiruudhaan quantity nuti oomishnuullee kan jijjiiramu ta'e jechuudha. Baay'inni wanta nuti oomishnuullee fakkeenyaaf hojjetaa 10 irraa gara 10tti gaafa guddifne wanti nuti oomishnuullee hin dabalaa jechuudha. Hojjetaa 10 irraa gara 5tti gaafa gad xiqqeessinu ta'e ammallee ni xiqqaataa jechuudha. Humni namaa gadi xiqqaate waan ta'eef kaapitaala keenya illee akka xiqqeessinu ta'e ammoo ni xiqqaataa jechuudha. Kaapitaala dura achi keessatti miiliyoona takka kan qabnu sana miiliyoona wadhakkatti yoo deebinu ta'e jijjiiramni nu dhufaa jechuudha. Inni jijjiiramuudhaan yookaan inputiin sun jijjiiramuudhaan oomishni keenya ni jijjiirama yoo ta'u ta'e maal ta'a?
variable input ta'a. Inni jijjiiramuudhaan kan hin jijjiiramne yoo ta'e yookaan kan itti fufu yoo ta'e fixed input ta'a jechuudha. Definition isaa inni guddaan kanuma. Amma gara maaliitti deemna? Gara outputiitti deemna. Production ilaalle, input ilaalle, output. Output are a consequence of the production. Consequence means it is a final or it is the end result of our process. Oomisha tokko keessa namni wanti inni deemuuf wanta wayii bu'aa wayii argatuudhaaf bu'aa inni dhumarratti argatu sun maal jedhama? Output jedhama. Qonnaan bulaan tokko oomishni inni hoggaa guutuu itti dhaare xumura hoggaa san irra maal kennaaf? Firii isaa kennaaf. Firii isaan sun ammoo output jedhama jechuudha. Output can be classified as tangible and intangible jedhamee bakka lamatti qoodama. Outputiin tangible fi intangible ta'ee iddoo lamatti qoodamaa jechuudha. Tangible goods are physical products defined by the ability to be touched. Tangible kan jennuun ammoo wanti qabatamaan tacabbaaj waan ta'e jechuudha. Waan harka keenyaan tuquu dandeenyu, ija keenyaan arguu dandeenyu, qaama miiraa keenyaan teesti gochuu dandeenyu jechuudha. Tangible kan jennuun wanta ija keenyaan laallee wanti kun haga nagaa jennee murteessuu dandeenyu, safarree kiiloo isaa beeknee wanti jechuu dandeenyu kun tangible jedhama. Oomisha qabatamaa jechuudha. Oomisha waan arginu jechuudha. They are distinct from intangible goods which may have value but are not physical entity. Wanti inni ittiin garaagarummaa qabaatu value isaatiin osoo hin taane physicalidhaan jechuudha. Physical existence qabaatuudhaan physicalidhaan jiraachuu. Physical existence jechuun wanta tokko waan nuti akkanatti ofoo qabnee ilaalluu fi waan nuti exceptionidhaan beeknu. Isa kana jechuun waan fakkeenya lamaan tokko iddoo kanatti isin yaa kaasu. Fakkeenyaaf namni tokko meeshaa wayii bitata gabaa deemee. Meeshaa bitate kana harkatti qabatee fakkeenyaaf namni tokko gabaa deemee sangaa takka bitata. Sangaan inni bitate sun qaamaan argaa jira, haga inni ga'u ilaalaa jira. Isa san akka tangibiliitti fudhanna. Bifuma wal fakkaatu namni tokko tiraanspoorteeshiniidhaan deema. Iddoo tokko yaabbatee gara iddoo tokkoo deema. Konkolaataa san irraa bu'eetuma deema, mallaqa kafalaaf. Inni kun akka intangibiliititti maaliidhaaf tajaajila inni isaa kenne san fudhatee deemaa hin jiru. Fakkeenya salphaa yommus namni tokko fakkeenyaaf nama tokko wal kassasee yookaan ammoo wal himatanii himannaa san irratti nama san abukaatoo barbaachisa. Abukaatoo kana mallaqaan bitata. Mallaqaan bitatee namichi sun namicha abukaatoo isaa ta'e kun beekumsa isaatiin dhaddacharra dhaabataaf. Inni ammoo mallaqa kafalaaf. Fakkeenyaaf namni sun wanti inni bitate sun maali? Waan qabatamatti ijaan argaa jirru miti. Jechuun beekumsa wayiitiin beekumsa isaa saniin fakkeenyaaf waan kana narraa deebisee deebitadhe. Beekumsi isaa sun hagam gaa maal fakkaata diimamu gurraacha jedhee wanta irraa beeku hin jiru. Gabaabumatti konseptii kana lamaaniin yoo bira darbine bareeda natti fakkaata. Goods that are tangible play a large part in a retail through a purchasing of intangible goods is now widely available through the internet online shipping. The primary difference between tangible and intangible is that garaagarummaan inni guddaan yookaan inni jalqabaa maalidha? Intangible that is something which is a person can see, kan namni tokko arguu danda'u. Feel miira isaatiin, qaama miira isaatiin feel godhee funyaaniin ta'uu danda'a. Wanta isaa kan harkaan tuquu ta'uu ta'a. Waan kanaan adda baasuu kan danda'u tangible jenna. And thus they have the physical existence qabu. Physicalidhaan kan jiru dhiiraa ta'uu, gabaabaa ta'uu, furdaa ta'uu, qal'aa ta'uu isaa waan adda baafachuu dandeenyu jechuudha. The intangible is a something. Intangible is a something which a person cannot see. Intangible kan jennuun ammoo kan namni tokko arguu hin dandeenye jechuudha. Feel or touch tuquus miira keenyaanis adda baafachuu kan hin dandeenye jechuudha. Thus do not have any of the physical existence. Physical existence kan hin qabne boca wayii yookaan ammoo hamma wayii isaa beekuu kan hin dandeenye jechuudha. Kam akka duratti amma fakkeenya namni tokko tajaajila abukaatoo namaa kenne tajaajilli inni kennu sun akkanaa jechuu kan hin dandeenye jechuudha. Example of tangible asset include tangible asset
akka innufaa, akka laandii, akka lafaa, gamoo, maashinarii, ikupimentii, kaash fakkeenyaaf kan akka maashinii, kan akka qabeenyota garaagaraa, kan akka mallaqaa, kan akka biqiltuu, inda qabeenyota garaagaraa that has a long term physical existence dha yeroo dheeraa kan turan or purchased for the use of business operation maaliidhaaf kan bitamanii bizinesii keenya ittiin gaggeessuudhaaf kan binne isnaaf for sale deebifnee gurguruudhaaf osoo hin taane bizinesii keenya operation ittiin godhuudhaaf piroosesii oomishaa keessatti itti fayyadamuudhaaf kan bitamee jechuudha. An intangible asset is asset that do not have a physical existence. Intangible jechuun physical existence kan hin qabne kan physicaliin isaa arguu kan hin dandeenye jechuudha. Laaluu kan hin dandeenye hagan akkanaa jechuu kan hin dandeenye. Intangible product intangibiloonni eenyuufaa travel transportation namni tokko iddoodhaa iddootti imalu fakkeenya iddoodhaa iddoo imaltee irrumaa buutee waan tajaajilamte sanaaf kafaltee deemta tajaajila san fudhattee illittu yookaan konkolaataa san yookaan teessoo san achi keessaa baafattee illittuun jechuudha. Bakka sanii si geessee kafaltaaf. Inshuraansii fakkeenyaaf inshuraansii fayyaa ta'uu danda'a. Inshuraansii waan kun waan ati fudhattee deemtu sanaa miti jechuudha. Ripeer suphaa fakkeenyaaf meeshaan tokko nu jalaa cabee iddoo wayii finnee meeshaa makiina san namni tokko nu suphee waan nu suphe sanaaf beekumsa ittiin nu suphe sanaaf kafiyyaa isaa kafallaa biraa deemna. Konsultaantiin kun yookaan akka mana seeraatitti namaafaa waan wayii dhaabatu waan akka abukaatoo ta'uu danda'a. Mana murtiititti waan wayii sirraa deebisuudhaaf namni kan mallaqaan isa bitattee isaa dhaabatu san jechuudha. Kompiitar sooftiweerii kompiitara keessa jiru edukeeshinii akka barnoota heelzii keerii and seldom be tried out inspected or tested in advance. Isaan kanneenii jechuudha. Garaagarummaan isaa guddaan physical existence qabaatuu dhabuu intangibility fi physical existence qabaachuu tangibility. Physical existence ka qabu tangible asset jechuudha. Tangible jechuun waan touch godhuu dandeenyu, waan see godhuu dandeenyu, feel gochuu waan dandeenyu jechuudha. Intangible jechuun we cannot see, feel and touch jechuudha. Activity kana akka yaaliititti activity gaafii tokkoffaa make classroom observation. Classroom observation geggeessaa what inputs are utilized in teaching learning process. Adeemsa baruuf barsiisuu keessatti wanti akka inputiitti fayyadame maalidha? Adeemsa baruuf barsiisuu kun ta'ee akka adeemsa kana keessatti wanti nuti akka inputiitti fayyadamne maalidha? Isa kana itti yaadaa ta'u mee inputiin maalidha jettu outputiin hoo maalidha? Wanti inputiidha jettan adeemsa kana keessatti maal akka fakkeenya asii olii ilaalleetitti. Gaafii lammaffaan describe production. Production ibsi as gubbatti ibsinee dura. Production is a process of transforming input to output. Production jechuun adeemsa namni tokko inputii processii keessa dabarsuudhaan gara outputiitti ittiin jijjiiruu jechuudha. Fakkeenya kan qonnaan bulaa fudhannee turre qonnaan bulaan tokko waqtii gannaa irraa kaasee hanga waqtii oomishni gahuutitti processii hedduu dabarsa. Baasii hedduu baasaa. Inni kun production jedhama. This is a process of transforming or transferring input to output in order to get output or a final result. Explain input and output. Input fi output ibsaa jira. Input is economic resource which we use in production activity. Input jechuun economic resource waan mallaqaan binnee oomisha tokko oomishuudhaaf dhimma itti baanu jechuudha. And output is a consequence of production process. Is a consequence or a final result of production process. I think this is clear. Gaafii tokkoffaa irra jiru kana yaala maalidha jechuun wanti kilaasii keessatti akka inputiitti itti fayyadamne maali? Akka productioniitti ta'u
akka outputii xiqqoo fakkeenyota akka amma jedhu kanaan ilaalaa mata duree itti aanuun period of production ka jedhu paartii lammaffaa keessatti walitti deebinaa jechuudha. Viidiyoon kun yoo isinitti tole subscribe gochuun viidiyooleen haaraan gadhiifaman akka isin bira ga'aniif gahee keessan baay'eedha. Galatoomaa.